Abdallaaniin fayyisa inshallah Yoosii fi Abdallaan gannaa walitti deebitan ansareedha Abdallaaniin fayyisa ati ammoo hidhaa teessee kudama nyaatta siif haa galu dhufeetiin fuula si balleessa arra mana kana deebin mana keenya deebinaan sirraa dhumatte faaya lubbuu teetiin si baasa dhiiga kee afaanii funyaanin si deebiseetiin maan ilmoon Abdallaa sirraa yaatii miti silaa baratiin tala edena ajjeeste bara akka isiitiin ajjeeste jechuudha isin saniifuu daawwattoota kiyya hanga sheenni dhufee dawaa furadhee waan inni irra ga'e isin himutti jechuudha abdiin eeggan ilmaan kiyyaan diqaalaa jeeni ilmaan kiyyaa miti jee akka ilmaan kiyya du'an fadhee akka ilmaan kiyya ajjeesu fadhee kana hunda godhe faayoodha nin beeka faayoo godhe kana cufa faayoo galatoomiyatilleen kana godhuu keetiif arra osoo baleetii teetiin na beektee naaf yaadde Abdallaa hojii gad hin ciistu ilmoo Abdallaan irraa yaa'e jettii barsanu ajooytuun afaaniin qaba jette wallahi na saalfachiiste obbaleetii tiyyallee jechuudhaaf natti ulfaatte an garuu isiin obbaleetii tiyyaa miti faayoon takkittiin kalee lubbuuti jena baaste ilmaan kiyyaa biratti na deebiste tunu hedduu takkan na fayyaddi hedduu takkan si galatoonfadha silaati kaleen jiraanne jechuudhaan arraan tana addunyaa irraa boqodheetiin jira yaa Yuusuf naaf galatoomii umrii naaf dheeradhu kana booda anilleen lubbuuti jessi duraa wareega garuu ammoo faayoo inshallah waliif teenya dooma furadhee bishaan quraanaa fidee haa deebi'u haa galu manatti waan ani si godhu ni agarta ammoo khayriyaa fi ati maal jeekan isin himu sin qabu onneeti je keessana jirta lubbuuti je caalaan isin jaalladhasiif obboleetii teetis khayriyaa akkasumallee maggee fi Suleymaan illee sababa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jira jirtu isin jechaa hawjamtoota daawwattoota keenya salaamtaan sheetanoonni irraa kaatee bakka jirtan maratti isin haadha qabdu isiniin jenna eegaa hawjamtoota daawwattoota kiyyaa akkuma agartanii faayoon na ajjeeste kaatee jechuudha na gaggabsitee siirii na gootee na ajjeeste kaatee silaa arraan tana Yuusuf na dhaqqabu baatee lubbuun tijaarraan tana na baddee jirti jechuudha silaa lubbuun tijaa na baatee jirti akka faayootiin silaa narra du'ee ilmaan kiyya bira kutee jechuudha kabajamtoota daawwattoota kiyya alhamdulillahi rabbil aalamiin Yuusuf haa galatoomu lubbuu tijaa na baasee jira jechuudha Yuusufi rabbi umrii dheeressu silaa inni arraan tana hin jiraanne jechuudha faayoon na ajjeeste lubbuu tijaa na baastee kaate garuu alhamdulillahi rabbil aalamiin akka faayootiin an addunyaa irraa boqodheetiin jira silaaye ammammoo garuu lubbuun tiyyaas na baatee jirti ammaan tana manan jiru jechuu manarraa baheetiin jira manarraa deemeetiin jira eessa deemtee jechuun keessan oolu bikkiniin itti deeme karaa biraa osoo hin taane bishaan quraanaa nuu fidii jee Yuusuf na ergee jechuudha bishaan quraanaa fidii hootu jeen na erge bishaan quraanaatis fiduuf hin deemaa anilleen dawaa furachuuf hin deemaa jechuudha dirqama dawaa furadhee yooniin if fayyise malee faayoon akka isiitti na dhamaaste jechuudha arraan tana alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiinu akka isiitiin jechuu silaam arra na huchiste addunyaa tanarraa garuu alhamdulillahi rabbil aalamiin kaarra rabbi na baase akkuma agartanii turtanii kaleessa jechuudha rifeensa Yuusuf waan ajaa'iba natti keessaa ihun rifeensa Yuusuf jechuu Yuusuf baasii rifeensa kiyyaa jeeni bakka isin keessaa baaste arkitan jeetin yaada akkamitti ilmi namaa garaa keessatti awwaallatee miikaadhaan asheeydee laxaftee wallahi hedduu takka garaa na nyaate aydaanuu Yuusuf du'ee galee silaa lubbuun isaa baatee jechuu arraan tana lubbuun isaa silaa hin jirtu jechuudha akka isiin rifeensa isaa itti asheeydee lasqitee miikaadhaan lasqitee manxansitee garaa keessa kaayyattu waa afaan keessa deemuu ni jiraattu waa arraba keessa deemuu jiraattuuni hin beekneen afaan keessaa hunno laq jettee tufte jechuudha osoo arraba jala taate viidiyoo dila nuti irraa marru kana dila kana viidiyoon alatti cafeinee dhukkee isiirraa kaasnu kana akkamitti afaan keessa qabattee deemti kana dhibe kana jechuudha akkamitti afaan keessa qabattee deemti ajaa'iba natti kun silaagaa arraba jalaa qabaatte ni agarra ture laagaa keessa ol baaste na fakkaatte wallahi hedduu takka na dhibe jechuudha waa'een isii kuni garuu an
sodaadheet hin jira jechuudha faayoo alaataa isii kana hunda sodaadheet hin jira Abdallaas agartan jeetiin yaada bakka namni yaanne as jala hundatti hiitee fi bakka namni yaanne qamisa Afrikaan hodhite maashinni hodhe maashinni tolche keessatti hodhaa maashinni hodhe san hiiktee hodhaa san jechuun hodhaa san keessatti keessee fi deebitee irratti hodhite hedduu takkana ajaa'ibaan akkamitti akkas godhuu dandeesse akkamitti akkana tahuu dandeen hedduu takka na ajaa'ibsiise wallahi edaanuu isiin siirenyaadhaan beekamtuudha ifiif dalagattii gisee jaangaruu an dhugaan seene ammammoo garuu akka ifii dalagattu ifaa bilisa beekeetiin jira an isii jechuu kana booda dandeenyaan sheektichi yoo naa fayyamee mana keenya dhaqee jechuudha fuudhee deemeeniitiin akkasitti jechuu fuudhee deemeeniitiin mana keenya geessee mana keenyatti isii fayyisee jechuudha bakka isiin jirtutti wooma akkana isii godhu jiru kana hundaa fayyisee Abdallaallee fayyisaa jechuudha yoon isii dandeega garuu intalti waa waan fayyitu natti hin fakkaatu qaamni isii hummarti bakkummaan siiriin hin jirre hin jirtu baqqaamuma isii kana amma deengadda Yuusuf rifeensa hunda keessaa baasee ture kaleessallee akkasumatti arraba isii tuf rifeensa kiyya fidijee afaan keessaa tuftee turte deebitee amma ummatuma keessaa akkana jettee fuutee naggootee nagaggabsitee lubbuuti yeesii na baasu jirtu Yusuf na dhaqqabe jechuudha silaa Yusuf na dhaqqabuu baate arraan tana faaya lubbuuti jaas na kuchiiste garuu Yusuf an wallahi laazim bakka guddoon siif qaba bakka guddoon siif qaba jechuudha maaliif jennaan obbolummaa dhugaadhaa tarabbii sannaaf qabaachuu keetiif galatoome arra osoo ati jiraachuu baatte ansaree tahe lubbuun tiyya na baate alhamdulillahi rabbil alamin garuu ka sababa keetiif arra lubbuun tiyya baate sababa keetiif lubbuun ilmaan kiyyaa jiraatte akka keetii rabbii gaditti ati ansiin abdadda jechuudha rabbii gaditti ati obboleessa kooti haadha tooti abbaa kooti waa hunda kooti wallahi akka nama tokkotti illee Yusuf siif obboleettii ta'e khayriyalle isiniin jaaladha isiniin galatoomfadha maaliif jennaan isin nama rakkoo fi balloo keessatti na cinaa dhaabbatee jireenya kiyya kana guutuu na wajjiin rakkachuu jiru sababa kiyyaaf kaatee ati bira kuttee obboleettiin ta'e dararamu jirti Yusuf saniifuu wallahi billahi an osoon viidiyoo irratti ibsee si garsiisuun ta'in akkam akkaan je'ee sitti himuu sin beeku Yusuf galatoomi takkittiin kalee lubbuuti yana baaste ilmaan kiyyaa biratti na deebiste tunu hedduu takkan na fayyatti hedduu takkan si galatoomfadha silaati kaleen jiraanne jechuudhaan arraan tana addunyaa irraa boqodheetiin jira yaa Yusuf naaf galatoomi umrii naaf dheeradhu kana booda anilleen lubbuuti jessi duraa wareega garuu ammoo faayoo inshallah waliif teenya dooma furadhee bishaan quraanaa fidee haa deebi'u haa galu manatti waan ani si godhu ni agarta ammoo khayriyaa fi ati maal jeekan isin himu sin qabu onneeti je keessana jirta lubbuuti je caalaan isin jaalladhasiif obboleetii teetis khayriyaa akkasumallee maggee fi Suleymaan illee sababa khiyyaaf jaaniiti harakkatanii itti tumamanii dila kana hunda miidhamanii dila kana hunda waa tahanii fayyu jiran anaaf jaaniiti anillee nama kaayyoodhaaf bahee galata keessan dagatee dhugaa keessan dagatee nama dagatu rabbiin hin godhin Abdallaa ammoo garuu kana dura itti aareetiin tureen wallahi laazim maaltu itti na aarse jechuudha wanni itti na aarse akkamitti ilmaan kiyyaan diqaalaa jeeni ilmaan kiyyaa miti jee akka ilmaan kiyya du'an fadhee akka ilmaan kiyya ajjeesu fadhee kana hunda godhe faayoodha nin beeka faayoo godhe kana cufa faayoo galatoomi atilleen kana godhuu keetiif arra osoo obboleettii teetiin na beektee naaf yaaddee Abdallaa hojii gadi hin ciistu ilmoo Abdallaan narraa yaa'ee jettii barsanu ajooytuun afaaniin qaba jettee wallahi na saalfachiiste obboleettii tiyyallee jechuudhaaf natti ulfaatte an garuu isiin obboleettii tiyyaa miti faayoon kana booda obboleettii tiyya dhiisiitiin nama ganda kiyyaallee miti nama wal beeynuun illee miti obbolummaa rabbii takkaa honi jirtiimi sanillee naaf hin taatu as booda faayoo an dhiiga isii tufsiiseetiin
maal ilmoon irraa yaa'e jetti miti haqqisa afaanii funyaaniin dhiiga isii deebisuu ta'a akka keetiin bar ati sila ilmaan kiyya na jala fixxe jechuu ilmaan kiyya ajjeeste jechuudha bar Faayoo akka keetiin sila ati bar akka ati ilmaan kiyya ajjeesteetti ilaalaa bar naanii fi Mubaarak ajjeestee jirta khalaas hin jiran isaan bar akka nama tokko du'anii jiranii lubbuun isaanii addunyaarraa baqattee jirti bar akka keetitti garuu akka rabbiitiif alhamdulillahi rabbil alamin baga rabbiin naaf jiraachise arrallee umrii naaf haa dheeressu akkasi jechuu daawwattoota kiyya wallahi dhiifama yoo natti aartanilee koomantii jala naa barreessa lubbuuti je Yuusuf na baasee deebi'ee deemiiti bishaan quraanaa nuuf fidi jee na erge jechuu bishaan quraanaatiin fide jee manarraa baheetiin mana sheekaa jira mana isaatiin taa'u jiraachuu inni manan jiru dawaa namaa godhu deemee naan jaanii taa'ee isa eegu jiraachuu akka gizeen karaa deemuu fi gizeen mana isaa ol seenu viidiyoo maruu hin barbaadu maaliifin viidiyoo marree amman ummanni isii firsaniis duuba jirti ummanni isii hedduudha ka jiru dhufanii na qabus ni danda'an khalaas kana booda na qabnaan namni na deebisu hin jiru waan isin Yuusuf harka jirtuuf waan isin nu harka jirtuuf Abdallaanis nu harka jiruuf hin danda'amu namni na gallakkisuus hin jiru na ajjeesan jechuu lubbuuti na baasan jechuu saniifuu anilleen deemee isaan harka yoon deebi'ee Faayoo fi Abdallaalleen gallakkifaman nuti ammoo maaliif deebina rakkina keenya gadadoo keenya namaaf jilbiifachuu sanit deebina akkasiis hin barbaadu viidiyoo isinii maruu hin dandeenya daawwattoota kiyya dhiifama karaa deemuu kiyyaa fi achi seenuu kiyyaas isinii maru ammallee dawaa furadhee gizeen ichi deemu isinii maree gizeen mana gale isinii viidiyoo waraaba malee yoon viidiyoo maree nan dhufanii nan dhiisanii lubbuuti jeniin sodaadhaan nan dhiisanii jechuun garuu an Faayoo baga nama hunda akkana goote baga Yuusuf illee dhiiga irraa baaste garuu nutilleen kana caalaa sirraa baasna yoo ammoo dawaa si goonee fayyuu diddee kana booda hidhaa si keenye khalaas mana hidhaa teessee hudama mana hidhaadhaa nyaatta an duraan si fayyiseetiin mana hidhaa si geessaan jechuu jiraawu akka heetiin silaa siyuun fayyisu si tanaawu siirii tagootu tana garteemi si qabeetiin Abdallaaniin fayyisa inshallah yoo sii fi Abdallaan gannaa walit deebitan ansareedha Abdallaaniin fayyisa ati ammoo hidhaa teessee hudama nyaatta siifaa galuu dhufeetiin fuula si balleessa arram mana kana deebin mana keenya deebinaan sirraa dhumatte Faayoo lubbuu teetiin si baasa dhiiga kee afaanii funyaaniin si deebiseetiin maan ilmoon Abdallaa sirraa yaatii miti silaa baratiin tala eden ajjeeste bara akka isiitiin ajjeeste jechuudha isin saniifuu daawwattoota kiyya hanga sheenni dhufee dawaa furadhee waan inni irra ga'e isinii himutti jechuudha abdiin na eeggadda dhiifama garuu haasoo isinit dheeresseetiin jira haasoo faayidaan qabne haasawaa ooluun faayidaa takka namaan qabdu bu'aa namaan qabdu afaaniin kanaan godha jechaa ooluun faayidaa namaan qabdu jechuudha humnaa fi hojiidhaan garsiisuu jaala kana booda anilleen humnatiyyaa fi hojii tiyyaan garsiisa garuu Faayoo hin dhiisu an dhiigaan afaanii funyaaniin siyaasa daawwattoota kiyya hanga sheeytichi dhufee dawaa furadhee walitti deebinutti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.